Harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Addallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'amuutiyyuu waa'ee rifeensa keessan kan laaffisuu fi dhugumatti kan isinii dheerisu jechuudha. Dheerinni allallee kan isinii laaffisu barbaaddan waan ta'eef dheerachuu uumamaan rifeensi biqiluun dhiisu akkuma tanaan dura viidiyoo irratti isin hojjedha jechuudha. Yoo dheerate ammoo hin caccaba, addaan namaa bahuu dida, yeroo bishaan inni qottu yoo goge addaan sii bahuu dida, yeroo jiidhaa bichaa kan addaan bahu jira jechuudha rifeensi. Yoo goge ammoo kan walitti maramu jira. Kun ammoo dawaan handa qabadhee isinii deebi'e dhugumatti rifeensa keessan laaffisuu fi dheeressuu irratti baay'ee qooda guddaa qaba. Viidiyoo tanaan durarra hojjechaa ture baay'ee kan advanteejii qabu jechuudha. Kanaafuu gara viidiyootiin isin dabarsa. Viidiyoon baay'ee gabaabduu isheetii hundi keessan ni jaalattan jedhee namana. Gara viidiyoo osoo hin taane dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa ta'an sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Warri tanaan dura wajjin jirtan baga deebitanii dhuftanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Gara viidiyootiin isin dabarsa. Ishii gara viidiyootti yeroo seennu kan isin barbaachisa jechuudha. Anuveeraa jedhama. Anuveeraa kana namni hin beekne hin jiru natti fakkaata. Karaa irratti isin margaa iddoo yoo gaxarii jiraattan illee argachuu ni dandeessan jechuudha kana. Anuveeraa jedhama. Isa akkamitti itti fayyadamtanii cinaa lamaan akkasitti irraa baastanii asiin illee irraa murtanii asiinis irraa murtanii ani muree jira dura. Erga akkasii murtanii isa guddaallee yoo argattan gaariidha. Tun xiqqoodha iyyuu akkanatti suuta jettanii addaan baastanii san booda erga addaan baastanii keessaa kana fudhattanii jechuudha. Isa keessaa kana akkasitti keessaa baastanii mikseriidhaan daayitanii baay'ee lallaafaa harka irratti yoo dibatte baay'ee isaa laafa. Akkuma wal harkisu kana akkuma harkitanii akkuma wal harkisu kana baay'ee rifeensa keessaniif maal jedhee akkasinitti hin beeku. Dhugumatti wantoota tanaan dura isin hojjechaa turerra kuni baay'ee isaa rifeensa laaffisuu fi dheeressuuf baay'ee qooda guddaa qaba. Kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Warri wanta kana argattan anuveeraa kanallee jettanii yoo gaafattan namni beeku isinitti hima waan ta'eef kuni lafarra margaa waan suuqidhaa bitamuu miti. Yoo iddoo keessan keessa jiraate fuutanii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Isa malallee yeroo amma fakkeenyaaf waa isin mure quba keessan kan isin muree isin dhiigu ta'e fuutanii akkanatti yoo itti dibdan hosuu isin dhiisa jechuudha. Bakka isin dhiige sanitti yoo dibdan hosuu isin dhiisa. Kanaafuu baay'ee bu'aa qaba. Harka keessan yoo dibattan baay'ee harka keessan ni lallaafisa jechuudha. Harka keessan yoo dibattan baay'ee lallaafisa. Akkasuma fuulafillee baay'ee finniisa balleessuudhaaf lallaafisuudhaaf akkasuma qaama keessan hunda lallaafisuudhaaf baay'ee bu'aa guddaa qaba. Isa immoo fuula immoo viidiyoo biraa irratti isin hojjedha. Kana kunoo erga akkanatti keessa baafattanii kanaan daayitan jechuudha. Mikserii kan namni wallaalan jiru isa xiqqoollee yoo qabaattan ittiin daayitanii rakkoon qabu. Xiqqoo ishee zayitii olive oilii itti buustan jechuudha. Fal'aana manka tokko yookaan immoo tuulam akka rifeensa keessan baay'inaatiin itti dabalattanii san booda erga bulleessitanii daayitanii zayitii itti dabalattanii rifeensa keessanirra daqiiqaa 25 haga walakkaa irra tursistanii dhiqattan jechuudha. Torbeetti yeroo lama yoo fayyadamtan gaariidha. Akkasitti erga qopheessattanii firiijii keessatti yoo galchitan torbee lama taa'uu danda'a. Wanta akkuma takka rakkoon qabu wanta ji'ayyuu taa'uu danda'a jechuudha. Firiijii keessa biraadii keessa illee taa'uu danda'a. Firiijii keessa sirriitti qorrisiisu san ji'a oliyyuu taa'uu danda'a. Kanaafuu itti fayyadamaa bu'aasaa inni argitaniin isiniin jedha. Itti fayyadamaati ilaalaatii koomenti jalatti akkana barreessitan abdiin qaba. Baay'ee jaalattanii maqaan isaa anuveeraa jedhama.
aloe vera jedhama jechuudha. Akkasitti itti fayyadama.